tana nin jiraan keessatti har'a keessan galiin wanni akka reefin tana naan jee ummanni fakkeenyaaf akkamitti sirratti baduu danda'e akkana maallaqaa namaa kana namni waggaa dalagatee ji'atti waa birate yookaan jira miti na biratti yookaan walitti qabatu maallaqa namni na biratti walitti qabate kana tasa yookaan inni naan erga jedhe yookaan arabni yookaan jiddima tanatti arabni jalaa baduu ta'uu mala. Tari ofii gartee osoo inni ayyee jiru hojiin itti balleessuu ta'uu mala jedhee silaa akkaataa mataa silaa osoo ifa bayaana godhee akkatti maallaqni kun bade maaliif akkatti baduu danda'e waan jaamu kana osoo bayaana godhe umaatii miti jechuuf barbaadeeti ijoollee harargee jajjabduu jiraa qofa dhageenya waan ta'eef afooftu lillaahi ijoollee harargee jajjabduun yoo jiraatan ol ba'a. Qaasim Arsii kana yaadarraa fuudhamee Qaasim eessa jiru fakkaatti. Qaasim. Namni jala jiru keessa jiru kun eenyu maqaan isaa hin argu baran. Hin jiru nam tokko ol hin baane. Okay, yaa kuulee itti fuuf lubbuu. Obboleessa qayyabdii yaa fudhachuuf fadha seetaanaan akkatti wallahi ibsaa keenyaanii qaafan baafachuu fadha qaama akkanaa baaftan isin gaafadha ijoollee argee jabduu wallahi. Atiitu qaamaa baafachuu barbaada? Obboleeyyan kiyya isin biraa hin du'aadhaanis kanaan jaalatu. Duba akkam akka seetaa dhufeetu? Afaan na barbaadin duraan ati fira kan geen feetu. Laa akkam akka seetaa dhufeetee kaa? Ana gargaara wallahi qaamata kanaa baasaa kuma 25 ni kan nama narratti hin banne mucaa rabbi biraa dhaabbatu dandeenyaa na bira dhaabbadha wallahi ta mucarra yoo yaada gaafatan qoosaa osoo hin ta'in Ikamaa guutii baafne masara dhuftee nu ilaalta. Wallahi ticheetin ana hunda sinii fidaa sabboon aqal dinatti hin godhina wallahi biyyaafoo. Hin baasina yoo baaftan nama kana hunda deemtee ziyaaruu dandeessi. Ijoolleen bakka badee ofitti badan hundaa jira waan ta'eef kulleen teenya akkanumatti qaaman malee mana arabaa kana yoo ta'e gadi hin baatu arabni inni eega waan ta'eef. Maama bayaadha bika bidina maama bayaa wallahi maama bayaa rakkoo rakkumatee sani rakkoo ofirra qabi. Mucarratti yaada kana dabale yaa kiyya. Sirra gaarii yaaddeeti yaadde meertaa booda waa meeqa keessa buuta yaaddeeti. Hayyee mucarratti yaada kana mucaan obboleessa keenya ilma arsiiti. Warri waa qabdan yoo dubbiin tu dhugaa taate marammaraadha bira dhaabbadha wallahi ilma dhiiraa tokko rakkoo malee sadoon hin boochistu obboleeyyan kiyya bira dhaabbadha namni qabdan antiyyaa wallahi tiyyaa foon qaaman baafadha jettiin dhaabbadhee ibsaa kana fadhufee kun akkana taa'u jira miskiinee wallahi ibsaa keenya tiyyarra yaada maal qabda ammoo kee aslii bira dhaqee dhiistee aslii bira dhaqee nama dhiiftanii. namni kuma tokko foloo kana kuma lama nagalchaame bismillaahi rahmaani rahiim rabbi sinaa milkeessu daddabaamee namni tokko. Ati TikTok ini qabdaami? Maal jaa TikTok si olne namaan si olna ka? Eenyu jaa maqaan? Okay, lakkoofsati barreeffamni itti mancitiidhaan akkaan si beeku nama keessa. Posisiidha. Isiniimuu ummata isiniimuu ichitti isin baatu. Maayet. Ummanni maal lakkoofsa itti an barreessi jennaanii ni gartaa waan barreessan. Haa ummanni kun nama badii bara. Ummata shakaraa. Sayaan irra fanisan. Meelaan rabbi jiidhaan ummata kana meelaan dalagaa isaanii. No, please, hin arrabsina. Ma jinni isin hordofaa jinni isin dhaggeeffata hoo isaa ayyaani raba. Ifama gaafadha amma dabaadha amma. Yoo isaa ayyaani rafan. Ifama gaafadha. Amma nama dhufe kana naanaa lakkoofsa itti kan hin barreessi jensan.
ما كنت أتبقى يتم Gaasin namni lakkoofsa barreessullee hoo. Laangaan jeeni muangaan jeewoni me ijoollee kun ammaa la kosikiti ennaan barreessan eegalanii yooni me faat daranuu itti gadhiisanii miyyoon beeku oddanii. Ijee maqaan tiktoka keetii. Maqaan qabu itti ani hin baranne. Tiktokin maqaan qabne yoo jiraate fooloo meeqa qabda jeeyin. Fooloo meeqa qabda fooloo godhoo hin ilaallatu. Egaa jechuun yoo tiktokin maqaa hin qabne taate tiktokin kee fooloo meeqaa jechiin gattuunyaa ilaalla goga maqaan qabne wayi maal taate. Mama baadiyyaa ta'e jiraama. Dhiisi kulle teenya mangisti. Ayyee dhiise. Ayyee. Wallaahi namaan lakkoofsaan jeesan barreessee jira kam. Lakkoofsaan hin dhageenye. Keessaan jetteni. Nama tiktok isaa shimbirroo qabu gisee gartan naa galcha. Nama tiktok si shimbirroo qabu gisee gartan naa galcha. Unoot arge. Allaattii shimbirroo. Galchi nama tiktok shimbirroo qabu galchi. Saaja erge. Galjo. Ergiteefi? Boomaa gabbuu tokkotti. Isaa Halo. biraa naa barbaayita shimbirroo qabta biraa. Yaa Allah. Shimbirroon tame xaliileedha moo boorriidha moo Shimbirroo adii qabdi shimbirroo fuula duraa qabdi. Maquma sanuu maquma silaa namni bakka barreeffamti kunoo kana horofaayilaa miti. waaseen nugusaatiin Waaseen guseetii miti buusii waqat. bo'aati takkaa shimbirroo bishingarraa eeydeen beeytu takkaa bona shimbirroo qaqqabdeen beeytu way shimbirroo maqaan tami waliin. Shimbirroon moo haa jechuun egaa wada deebi'eeti shimbirroon tamiin jaane. Shimbirroo dhaltuudha ofirraa qabdi moo kormaadha moo Kunooti wallahi jala kana jira kana shimbirroo dura firraa qabu kunuudha wallahi shimbirroo adii. Shimbirroo adii Kunooti wallahi. Orooja. galchi haa. Fedhiirra jira si qofa galchuu danda'a. Mee wallaahi gasti argaddu jiin. Namni tokko gaafa shimbirroodhaan ima galcha. Okay, siifin barreessaa jechuudha. Ayyee. suuraa ishii qabdi gaa Suuraa ishii qabdi kaayee suuraa barreeffamaa shimbirroon jira malee suuraa ishii qabdi. tolbaa yaa qabadhu jedhin. Ahuno tana laa namni meeshiin godhe laa shimbirroota qabdi. Meeshiin godhan. Dhuftee? Jira dalagaan jira. Okay, achi naa guddisaa isichi naa guddisaa. Hullee bira naa guddisi hullee waliin ol guddisi. Isiin tami. Isiif hullee waliin ol guddisaa. Hulleen irra viidiyoo nu jala cufachuun taatu abadan. Abshir. Wallahi nin bareeda dhuguma keeti. Itti jeebdene koo gaa waan mucaan yoo dhimma orboleen gaafanna. Hayyee obboleetti. Sabboon absi gaamma. Hayyee obboleetti. Assalamualaikum. Hey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amina. Akam naga. Naga Amina adami. Sume nama buufte san deebisi dafi. Indii sun dhageesse. Wisha. Wallahi billahi naman buufneen. Wallahi Hin argoon achirratti hin argaagoon. Wallahi ana miti. Maamii fi dhasi wal fakkaate walleenu wallahi ani hin buufne wallahi. Hayyee gas hin ta'e rakkoon qabdu. Amina. Maamini fi sumeen bara tiktok tokkoon komantii barreessani wal fakkaatan.
walitti qabanii TikTok. Wali qaban jirree akkana meeshiin godhe. Amina. Maal jetta? Taa asiin na bilbilte. Eessa? Haa. Miseenjeraan. Amma nama daamii eessan jira yaa waa takka quban qabu. Aboo rabbii si haa fuudhu buusii narraa gad. Way, boota shimbirroo qabdu siin hin jenne. دوبا انا ما هدو شمبرو فلو دراقه ببلا يسغي شمبرو مقصته مدبا سغا Laal sumeen akkuma buufte deebifte laal ammaa si gartee sumeen ammaa sumaan harkaa beeka. Odaa laafoo tokko irra sun. Odaa. Awara shabakaan nati yaaqe. Follow godhaame sumee fi sumee tana follow godhaa hundi keessanuu. انجبتي نترى ميليس فيان كمان انت لقدا قال له والله سبونا غير وانا رفعت لك يا مرة يا برزان رمضان أتجدوا جرى سبونا. Ergattee. Sabboonaa keenya Ramadaana TikTok kashee suuraa kaasee natti ergi. Maqaan isaa eenyu TikTok? Gaba guyyaa waa xiqqinaa qabeeti. Kuullee teenya tanaan illee fooxaa meeqana Saasaa bichaa qaba. Saasaa bichaa qaba. itti mifaa dhooba. Okay, saasaa jee qubee lama qofa qaba. Dhahimee lakkoo isa saasaa san barreesse. Dhumuma saasaa san barreesse. Dhaga'e lakkoo isa barreesse.